Oromoo hanga jaarraa digdammaffaa kan jiru kana jechuudha. You are seeing me, right? Argaa jirtan natti fakkaata. Seenaa Oromoo hanga jaarraa digdammaffaa jiru kana keessatti kan Jimmaatis wal qabatee ajaa'ibatti jira. Dubbisi wal qabama. Yoo dubbiftee jette dubbachuudhaaf nama xiqqeessuudhaaf hin deemtu. Yookaan nama gorsita yookaan nama mormita malee bifa kabaja qabu mormita sanuu jechuudha. Ragaa waliin jechuudha. Nigalaa jira miti malee akka haasaa hooloo ijoolleen mana bunaa bira teessee jabanaa bira teessee shamarran kun waliin dubbattuu kanatti gad dhuftee yoo dubbatta ta'ee jedhe uummata Jimmaa gonkumayyuu sadarkaa aniifatti jirru kanatti xiqqeessuu hin dandeenyu. Hayyoota Jimmaa sadarkaa akka kooftee kanaan xiqqeessuu hin dandeenyu. Warri barannee hin beekne jedhanii osoo waan meeqa godhanuu hin dandeenyu. Jalqaba irratti hubadhu obboleessa kiyya. Abbaan Jifaar inni tamma akkana jechaa jirtu kun uummata isaa akka namoota naannoo biraa bitanii keessan qubsiifneef Amaarota Gondariif Gojjam irraa buqqaasee Minilikiin Jimma geessee jedhe gajaraan ciraa fidaa jennaan achi keessatti dhumattee jiru. Uummata kiristaanaa ani biyya kee keessatti jiraatan jedhee si dargee jedhee ajjeefte jedhee ficcisiifte jedhee abbaa Jifaarii waggaa lamaan koobaritti geessee hidhee jedhe jechuudha. Minilikiin abbaa Jifaariin jechuudha sii galee. Gaafa sana waggaa lamaaf haadha abbaa Jifaartu biyya bulchaa turte Jimmaan jechuudha. Dhoksitee akka isaan nama dhosoo itti waan tokko aniifatti ta'iidhaan callisnee wanta tokko dubbachuuniif ragaa irratti dippendi taanee dubbachuun garaagarummaa guddaa qabna. Garaagarummaa guddaa qaba. Jalqaba irratti ofii keetiif barachuuf of qopheessi. Jalqaba irratti ofii keetiif sammuu kee ijaari. Sammuun inni ijaaramu diina abbaati kan namaayyuu osoo si uummattuu diina taate sammuun kee. Nama meeqa horachaa jirta? Namoonni as jiran hundi si mormaa jiru. Hundi isaanii Jimmaadha. Geeraas haa ta'u gommas haa ta'u. Shanan gibee yeroo jedhamu shanan gibee kun eenyu? Akkamitti walitti dhufan kan jedhu hayyoonni irraa barreessaa jiru. Sidiitti faranjoonni irraa barreessaa jiru. Ati ammoo osoo waan tokko hin beekin falaasama dhuunfaa keetiin gad dhuftee uummata naannoo sanaan xiqqeessa jechuun allaattiin galaana irratti boola'uun baalaguma si agarsiisa malee galaana booressuun ta'u jetti Oromoon. Obboleessa keenya xiqqaanni nama arrabsuun eenyu gaafii sii qaba. Gaafii tokko hin gabaabsee sii qaba. Gaafii tokko hin gabaabsee siif qaba. Fuula abbaan tolfate daban qabu jetti Oromoon. Erga kana ta'e maaliifi guumaa ni lolee gaafa abbaan Jifaar erga Oromoof jecha hidhamee guumaa maaliif lolee limmoo maaliif lolee eenyutu immoo ittiin lole guumeen? Obboleesso na dhagaa jirta? Nin dhagaa'e. Biyya keenya keessatti guumaa dhiisii dhaggeeffadhu. Guumaa limmoo dhiisii ganda keessattuu bulchiinsa keessatti biyyi keenya jalqaba irratti bu'uurri isii jechuudha. Lolaan inni humna qabu isa humna hin qabne cabsaa yookaan ammoo of humna isaa agarsiisaa gareedhaan akkuma sana ammoo gosaan akka san godhaa biyya bulchuudhaaf yookaan ammoo naannoo isaanii kabachiisuudhaaf wantoota adda addaa godhaa turan. Siigalaa jira jalqaba irratti jechuudha. Kuni Jimma qofa keessatti kan hundaa'e osoo Jimma qofa keessatti osoo hin taane biyya Itoophiyaa jedhamtu kana hunda keessatti uummanni osoo sivilaayizd hin ta'in naannoo isaa irratti olaantummaa fudhatee of bulchuudhaa fi qaamni kamtuu eeboof gaachanaan farda walitti ba'ee wal waraana. Kana Oromoon osoo akkas ta'e jedhe sadarkaa kanatti maaliif diinaan cablee kaatee hanga irraatti Oromoon gabrummaa keessaa bahuudhaaf jettee qabsoodha jettee bosona keessa naannofti. Biyya sii irratti sabni hangas bal'atu guddatee dagaagee miidhagee jiraachuu hin danda'u lafa isaa irratti. Siigalaa jira. Mootummaa biyya bulchuun nu cabsa yeroo jettu akka ofii keetii mootummaa ta'uu hin dandeessu. Rakkoon Oromoo inni guddaan bu'uura irratti ati kan Jimmaa qofa ijji si argee waa'ee Jimmaa qofa dubbatta malee akkuma biyyattiittu Amaara bira dhaqxu Gaambeella Soomalee Affaar biras dhaqxu hundi isaatu naannoo isaa irratti aangoo fudhatee gosaan gandaan naannoodhaan biyya bulchuudhaaf waa hedduu godha. Siigalaa jira miti. Ati amma jechuudha waa'ee gommaa qofa kan sitti ilaalame ani Jimma miti yeroo Jimmi maaliif uumamte? Qoy. Fakkeenyaaf atama Finfinnee kan Oromooti jettu. Ati Jimmaa kaatee Finfinneen attamitti kan kee ta'uu danda'e jedhu. Jimma hooti ati. Jimma hundarraa kaatee namni Jimmaanuu gootii miti jedhu. Namni Jimmaanuu bakka nan bu'u jedhu. Finfinneen kan Oromooti yommuu jettu Finfinneen addatti Jimmaa ol maal si gooteeti. Maashqaabaxiisa jedhamu yoo hin taane alatti jechuudha. Waan tokko yeroo yaaddu isfaan godhi sammuu kana bal'isa obboleessa kee goota fuula keessa naanna'in akkas. Aljazira akkana godhe amma rakkoon inni biyyi wajjin qabu jaarsa fixu ummata Jimmaa irraa inni rakkoon isaa biyyi wajjini soofii ummata Jimmaa irraa malee rakkoo keessan jaarsa fixu biyyi wajjin silaa walitti dhiyaannetti irraa sin jaarsaan dubbanna ati ammoo ummata irra fixu kana dhaabe bakka callisiin ummata irra fixu kana dhiisi
Ati cuatu kasih buka makan juru. Dangga jemmas nanti muliti. Wana wayitu jira. Muhammad Alfa koy. Muhammad ibn jira. Dubbina kana miti si wan barbaadan jira. Gowwaa jira wallaalaa jira beeku jira. Doofummaatti fudhadha waan fedhe itti fudhadhaati. Garuu waan an qabade tokko jira Muhammad ibn al-Jazeera. Namni tokko abbaa qaba. Abbaa immoo ilmatu dhaala. Osoo abbaarraan dubbanne nama biraarraa dubbachuu hin danda'u. Ammootii guumaa qaba. Mootii biyya guumaa bulchite seenaa isaa qoradhee qaba. Kitaabaan barreessee isiniif ragaa fiduudhaaf immoo yookaan yerootti fudhata ta'a. Haa ta'u ammatti gaafii wayiinsi gaafadha Muhammad ibn al-Jazeera. Seenaanii shargibee keessatti namba afani namba afani kanuma qofa sitti saati dalagaa gahe wama kanuma qofa sitti waan tokko dhaggeeffadhuga nanu taala wantan sitti muu barbaade yoo sii ta'een fudhattaa yoo sii dentiifta ummata dhagahi boo calliti awu maalii tabboo yoo sii ta'een fudhatta yoo sii dentiifta hawaasa jimmaa hin arrabsin ustaazota keenya hin arrabsin garuu gama siyaasaatiin waan feete haasa'ii waan feete jedhe seenaan qabatamaadha waan qabatamaa dandeettii qabaattee ittiin beekumsatti qabdu tokko yoo qabaatte barreeffadhu as bahi yoo feete qaamaaniif fudhu as bahi garuu as baate kana booddee abbaa Jifaar takkana godhe Ustaaz Ahmadiin Jabal takkana godhe raayyaa abbaa Maccaatas kana godhe yoo jettu ta'e aarsaa jabduu si kaffalchiisa dhugaa akka walitti himna jechuudha gabaabumatti maaliif hojii hanga jira sanaa hojjettee hin qabdu waan ta'eef waan hojii jira fakkaatu noo hojjettee qabaatte ittiin jara qeequu dandeessa kanarraa kan hin qabne dandeettii hin qabdu waan ta'eef jara an kanuman siidama nama kootiin ulfaadhu galatoome gaafa waaqaatti seenuu naasaadhaaf qopheessiti la Muhammad ibn al-Jazeera ani kabaja guddaa saasii qaba ture ergatti gaddaa maqaa waynaa moggaaftee koy erga gaddaatti maqaa waynatti baaftee sirraa muttusi gochuu jammare maqaa waynaa kennitee jirta. Maqicha sanan beekan hiikoo isaa fadhiidhoo moo fadhiidhoo jedhama fadhiidhoo waan ta'een beekan. Ani amma wannan qabadhee deemaa jiru seenaa abboota kiyyaa aalimootas goototas bara Minilikii kaasee hanga gaafa dargiin baduutti aarsaa gurguddaa kaffalanii seenaan jaraa awwaalame. Gootummaan jaraas awwaalame dhugaan jaraas awwaalame har'a warri jirus akkam falmanne godhame sanarraa ka'een dubbii fudhadhee gadi ba'e bifa fedheen waa ta'u waan sana baafachuufan arrabaanis haa ta'u lolaanis haa ta'u falmiidhaanis haa ta'u sababbiin dhumaatiin bakkee ganjiitti ilmaan Oromoo lafa koo dabarseen kennu jedhee dhume afaan koon jijjiiru jedhee dabarsee dhume aanoleedhaa gadi godhamee calanqoo gadi godhamee seenaan sun barreeffamuu dhabee akka waan hin lolleetti maaliif irra tarkaanfatame isa kana quba qabda moo hin qabdu yoo qabaatte kana kan nu dubbachiisu yoo moo kana quba hin qabne walaabatte dhaggeeffadhu Abu Maahir ati afaan Oromoo kan nu beekne kanatti qofi beektu wayii beekta ta'ee akkuma sana ammoo qaroomina namoonni hayyoonni gurguddoon sadarkaa barnoota akaadaamiitiinis uumamaanis sammuu jajjabaa isaan qabaniin namni dinqisiifatu kabaju jaalatu ol addatti qabda ta'e waanuma ta'e naa galuu didaa jira dhugaa rabbiin siin jedha. Ani fadhiidoo nuu sitti xiqqaata. Fadhiidoo jechuun kan waan tokko ganyaa harreen beektaa laata. Ba'aadhaafis hin taatu, dalagaafis hin taatu, dhaltee sanyii lafa buusuu hin taatu. Kanuma beektee uumamuma namni jibbaa osoo jibbamtu dhalattee jirtu jechuudha beektee. Dhiiba mana godhe yeroon kana jedhu. Ani uumamaan si caalee yookaan waan biraa ta'eetii miti. Hanga ofii beektee jiraachuu waa guddaadha bara. Wallaalaa yoon ta'e wallaaluma kiyyatti gadi of qabee jiraachuun qaroomina guddaadha sii galee. Ati amma jechuudha akka qorqorroo duwwaa osoo hin tuqin iyyu jechuudha akka isaatti nu rakkisaa jirtu obboleessa keenya. Seenaa ganjiis ta'ee seenaa Bujumburaa kan Buruundi ofii keetii gochuun dandeessu hanga namoota bileen gootu. Hayi ofii barreessi harki kee katabuu hin danda'u yaa'anii hin dubbadhu asirratti. Sammuun kan keeyyaa dargatee jedhe yoo ofii keetii walaleessuu dadhabdee akka Ustaaz Raayyaa namoota walaleessuu danda'u wajjin walitti jooyintu godhiifi ati keeyyata irratti seenaa jiru san barreessiifi walalootti na jijjiirii jedhe nashiidaadhaan sagaleen koon bareedu yoo jette namoota sagalee babbareedaa qaqqaalii qabantu jiru. Walaloon barreesse kana nashiidaadhaan naa godhaa dhalootaaf dabarsuun barbaadaa jedhe obboleessa kiyya. Malee maaltu Ustaaz Raayyaan inshaalla waa'ee Gondarii dubbataa oolu waa'ee Oromootu dhiise mirga isaati.
Isa arrabsiisuun qabu kuni. Isa qeeksisuun qabu. Ati dimokiraasiitti namni amanuu hin dandeenye waa'ee seenaa ganjiitii fi waa'ee dhumaatii yeroo sana maa dubbatta. Ani osoo hin qaaman si arge sinni isa ammataan koo. Ammataan koo adeemsa deemaa jirtu kana osoo si arge sinni isa. Yookaan situ na gombisa yookaan natu si gombisa jechuu. Because humanity namummaa waan jedhamu dhabdee hangafaa namni kabajaa qaba. Nama guyyaa tokko waa'ee kalaama rabbii nama barsiisee daandii sirriirra nama gaggeessee jedhe. Hedduun keenya oomisha Ustaaz Raayyaati. Isarraati amantaa keenya isa Qur'aan Arabiffaan sheekonni masjiidatti dubbatan caalatti waa hedduu sammuu keenya kan ijaaraa dhufne jedhe. Akka rabbii bitamnu akka kabaja qabaannu akka oromummaaf qabsoofnu Ustaaz Raayyaa nuyiif moodeelii keenya jechuudha. Nama akkasii osoo xiqqeessitu ati waa'ee Oromoo Ganjii waa'ee Oromoo Guumaa kanatti dubbattu maal odanni? Abbaa jetta. Namni abbaa miti hangafa isaatiif namni kabaja kenne sadarkaa kamitti abbaa isaatiif kabaja kennuu danda'a. Ati bar osoo aliif hin jedhin wassalaam jedhaarta bar osoo aan jedhin zaa jedhaa jirta. Osoo bismillah hin jedhin alhamdulillah jedhaa jirta. Dura suuta jedhi tarkaanfadhu obboleessa kiyya. Suuta ejjatan suuta qoreen nama waraanti. Qeeqa yoo ta'e arraba yoo ta'e wallahi summa wallahi akka kalaama tokko hin deebine bulluchi goone arraba nama qindisu wallaalleetti miti. Si galaa jira miti. Si caalatti afaan barbaanne ni lakkas qabne jechuu. Hanga dugda keessa dabqisi yaa'utti si arrabsuu hin danda'ani mataan kiyya. Si galaa jira miti. Arrabni ammoo wallaaluma namaa ibsa. Xiqqeenya namaa ibsa. Nama xiqqeessuudhaaf barnoota hin barbaadu. Callisti abbuma feete jechan taane maqaan taanatti ganite arrabsuu dandeessa. Faranjoonni maal jedhu sitti fakkaatu? Namoota sirra caalan tokko kallattii sadiin balleessita. Define, defame and destroy. Jalqaba nama balleessuu barbaadu maqaa salleetti gooteetti baafta. San booda attaaka akka godhamuuf maqaan hin qabne hojii hin qabne irratti baafta. San booda balleessu. Atamma namoota sammuudhaan gurguddoo jiran namoota seenaadhaan sii ol eenyuudhaa ol hojjetanii jedhan gad xiqqeessuuf yaaduun kan kee moor sidhiisiiti uumaa si hubettuu nama akkanaa kana yaa rabbi maalii nama keessatti uumte jedhee hanga namni rabbiin komatu gochiisaa jirta jechuudha. Obboleessa kiyya yeroo baay'ee waan ati gootu tuffadhee dhiisa because namni tokko osoo amma alfaan dhufee maammi ati dogoggora qabda. Inumaayyuu ati hattuudha osoo naan jedhee hattummaan kiyya eessarratti. Anaa waa'ee nama maal nama anaa fuudhunaa argite. Qabatamaan yeroo anaa fuudhunaa argee jedhe ilaa waan kana fuute waan kana goote yeroo jedhu namni surri sheephina godhaa jira na sirreessaa jira jechuudha. Ati kun yeroo sitti dubbatan waa'ee arrambaa yeroo sitti dubbatan waa'ee qobboo dubbatta. Osoo waa'ee jimmaa dubbatan ati waa'ee finfinnee dubbatta. Akkaataa walii galluu wallaalleessi wajjiniin viidiyoolee kan kee argeera. Wanta irraa dubbattu kun nuyi fi fiiguu waan gadi natti hin fakkaatu. Namni ammoo wanti ni dubbatu isaafuu hin galle akkamitti akkanaaf galu natti ulfaata jechuudha sii galee. Waa'ee maaliitti kan dubbachaa jirtu? Nam tokko qeequu dura nama sanaa ol ati maal goote mataan kan kee? Atis akkuma kan saa ji'a sagalitti dhalattee miti. Waan namni tokko godhi agarsiisi. Waan nama sanarraa eegdee hojjechuu didee jedhu ofii keetti godhi agarsiisi. Nuti faana jirra. Yoo walaleessuu dandeessa ta'ee maallaqa dinagdeedhaan gadi laafte wallahi ani mataan kee waan irbaata nyaaturraa gabuu ulee kee kursiitti dabarfadhee kee maallaqatti irra fuudhee akkaawuntii kee irra sii galcha. Hojjedhu barreessi. We are with you. Yoo hin hojjeta ta'ee jedhe jechuudha. Maqaa namoota gurguddoo nu kabaja qabnuuf xiqqeessitee namoota jibbiinsa isaanii qaban wajjin diinummaa nurratti hin leellisin obboleessa kiyya. Ammas akka ilma birmaduu, akka ilma Oromoo, akka ilma jechuudha abbaa xahaaraan dhalateetti si fuuldura dhaabbadhee dubbadhaa jira. Har'a booda sitti hin dubbadhu bifa akkasii ibsa taanaan jechuudha. Because namni tokko dhiifuun dhiirummaadha lama guutuun nadhummaadha sadi guutuun sarummaadha jechuudha Oromoon. Ati adeemsi ittiin deemaa jirtu Oromoodhaafis miti, Jimmaadhaafis miti, biyya keenyaafis miti. Gabaabumatti wanti hin jaalladheesitti immoo Oromoon haala kanaan kabaja walii kennuu hin dandeessu. Hayyuu walii xiqqeessa. Jimmummaadhaafis waliin biyyoolli goona yoo ta'e abbootiin keenya kaleessa waan hojjetanii darban dogoggora hojjetanii darban yoo hin sirreessina ta'e aniifati bifa kabaja qabu hin teenye bakki kun nu jalaa maqxee jirti, dabdee jirti. Bakka kana sirreeffachuu qabna. Seenaa kana baafnee addunyaatti agarsiisuu qabna. Bifa bilchina qabuun ati teessee na wajjin dubbata yoo ta'e kabaja qabaadheen si wajjiniin bakka deebisara seenaadhaanis ta'u akkuma Ustaaz Raayyaa nashiidaan baasamu nashiidaadhaanis ta'u dhalootaaf seenaa sana dabarsuu dandeenya jechuudha. Malee ati gadi baatee Ustaaz Raayyaa waan isaan hin qabne irratti dhoobaa rabbiinis walitti bu'a namaanis walitti bu'a. Ofii keetiifis atama bakka teessu sanarraa wallahi konfidensi hin qabdu. Bitaaminta akkas millachaa deemta. Because hojii hojjette beekta waan ta'eef. Namni qaamaan si argee dhalaan siniitu shunkurtii albee shunkurtii mutuun fuuldura sitti baati malee. Summa wallahi isa dhugaan siin jedha. Atamma nagaan qabdu sammuudhuma keetiif hirriba gaarii irratti hin bultu. Because hojii hojjetaa jirtu of beekta waan ta'eef. Atiin kun guuma dhadhee kentee isaa guumuma amma jettu keessa. Ustaaza keenya osoo xiqqeessitu, hayyuu keenya osoo xiqqeessitu, guumaan ati falmachaachii jirtu wallahi billahi albeedhaan akka shunkurtiitti si mormurti. Guumaan ati waa'ee si dubbataa jirtu Ustaaz Raayyaa qeeqaa arrabsa. Hojii akkasii hojjetaa jirtu keessa Muhammad Al-Jazeera dinaggeeffataa jira. Laakiin nama kanaan sodaatu miti. Wallahi dhugaa jirtuun sitti maa jira obboleessa. Ani sirraa jibbaa tokko hin qabdu. Waan namni hin qabdu.
Asake keessa laggeeffadhu. Asake keessa waan hin fudhadhuun qaba. An garuu nama akkasitti sodaatu miti. Hin sodaadhu laan kan. Garuu waan hin barbaaden qaba. Asaan nama jalaa dhaggeeffatamuu qaba. Keessa fudhatamu jira. Hin sodaadhu wallaa laasim. Meesuu hojii biyya jirtu keessa bakkuma tokko hin fayyadu. Gaafa sanaan infeektansiin jedha. Bakkuma tokko itti kan fayyadu mul'atu ijoolleetti. Bakka ijoolleen Oromoo jirtuutti walitti bira Abu Maher. Abu Maher. Teko. Abu Maher. Bakka malee ijoolleen Oromooti maka bulan miti. Bilikoo yookaan suuraa wayii horaa binuu maxxansi. Goota kiyya. An takkaa qofaatti malee namoota si argee deemu. Muhammad Abu Maher rakkoo wayii qaba. Rakkoo maalii qaba beektaa? Oromoo keenya kana beekee qabsaa'u. Abu Maher. Ayyee. Abu Maher rakkoo ati qabdu sitti mu'an. Gaafii dhaabbataan qabdu. Sila gisee tumaa mala jiraan dhufin gisee nu haasofnu maal jette beektaa? Ankoo waamichi koo uummanni Jimmaa qabsoo Oromootti makamuudha jettee jennaan qodaa walitti qabataan jira kunoo gaanis yaalmarroo bira dhaquudha jedhee sitti mi'an. Utuu an qodaa koo walitti qabadheen fitiin naannoo shanan gibeetti deebiti. Achiin an dhiise qabsichaan. Ati qabsoon kan kee kun galma isaa wallaalan. Alfa isatti bartee fiddee gabaanuu sirkatti bartee diddee jedhee Oromoo yeroo mammaa. No akkasitti mammaatee isatti martee fiddee dabalee bartee fiddee isatti martee fiddee gabaanuu sirkatti fiddee sirreeffadha. Gabaanuu bartee diddeedha. Daanuma xiqqoosi arrabanna cabaqa malee arrabanna cabaqa xiqqoosi. Damma nyaatee Arge rakkoo qabu. Laa ila baga cabaqa boota kana caalee nam maal ta'uuf abbaa kana jaala muraa jira. Ishii jedhame balleessee. Laale Muhammad Asake keessa asanan fudhadhu hedduutu jira. Haa ta'u garuu maal Oromoodhaaf gootee kan jettu taate ani Oromoodhaaf lubbuu koo kenneen ture. Nin beeka warra beekuuf beeka. Warra biyya kaadireef kaabinee Jimmaa keessaa guddaa jirtutu beeka. Adeemsa. Muhammad. Akka qabsoo bira awwaala tokko du'anii ka'uun jalqabamee raawwate waan dubbatti mi. Kenneen ture hin jedhini. Lubbuu koo dhaggeen Oromoodhaa jedhini. Laal alfa dhaabbadhu. Beekumsa waa'ee beekumsaa yoo barbaade keetii yuun baratin. Yoo barbaade keejuu yuun baratin yoo barbaade wallaalaa ta'u. Dhiirummaa kiyyaan immoo waa'ee Oromoon falmataa jira. Dhugaa Oromoon falmataa jira. Bifa fedheena ta'u. Inu battu yoo ta'e wannan gaafadhe dhugumatti lafa jira yoo ta'e bakka wallaalumaan an itti seene laa kun sirriidha jedhaati haa sirreeffamee wannan gaafadhe sun dhiyaatu. Waanan gaafadhe jira. Baatii 8 dura waanan gaafadhe jira. Sunis maal inni shanan gibee keessaa goota dhokatee jiru maqaan isaas siidaan isaas gadi nuufa bahu. Gaaftan gadi bahe kanan gaafadhe gadi. In bahu yoo ta'e abbaa fedhe xiqqeessee morma koo dhabuun barbaada. Wannan danda'u kana waan ta'eef. Ayyee miyuutii godhadhu deebisaati. Adeemsa deemaa jirtuun jechuudhaati. Seenaa gootota Oromoo dhokatee jedhe akka bahu osoo hin taane wallahi dhugaa dubbachuu mataan kee jechuudha. Seenaa baasuudhaaf nama karoorfate ni jedhu. Siigalaa jira miti. Jalqaba irratti wanti sitti mabumaa irra geeffadhu. Bu'uura ittiin dhufte Oromoodhaaf of wareeguudhaaf lubbuu kooyyuu kenneen ture minaamni jedha. Lubbuu kennuu yoo ta'e Oromoodhaaf jedhee alaabaa Oromoo wayii maraddee rifeensa koo akkas cireree godhee jechuudha. Kirrii wayii fudhadhee of hidhee du'ee yookaan ammoo qoricha hantuutaa wayii liqimsee du'uu nan danda'a. Maal lubbuun kan keessi biilarraa ijaarame bakka lubbuu namaa ta'u masal baabbaasa. Siigalaa jira miti. Oromoodhaaf du'uu qofti Oromoodhaaf waa bu'aa buusuu hin ta'u. Wanti duutuu sun obboleessa koo Aljaziiraadhaaf yookaan Alfaadhaaf yookaan Fafiisii bu'aa buusuu danda'a jettee itti namantu yoo ta'e duuti kan kee du'a sareerraa wanta adda bahu hin jiru tokkoffaa irratti qabadhu. Oromoodhaaf si osoo hin taane kumaatamaan
Siigalaa jira miti boolla tokkotti awwaalamaa Oromoon kun har'a qaqqabdeetti. Sadarkaan ifa jireenya afaan keenyaan dubbannu wal morminuu fi aarsaa gurguddaa nu kabalanii jiru. Siigalaa jira miti warri beekumsaan sadarkaa barnoota akaadaamiitiinis ta'e barnoota ammoo hawaasummaadhaan sammuun isaanii biyuuldi ta'e gootonni qaqqaaliin jechuudha. Dhumaa har'a qaqqabanii jedhan Oromoon ilaa har'aallee anaaf si fuulduratti kaleessa kan nu faana turan sababa Oromummaa isaaniitiin kan nu fuuldura keenyatti du'an baay'ee. Jabeessitee beektati kanas jechuudha siigalaa jira miti. Ati jalqaba irratti osoo waan godhin nama waan godhaa jedhee bu'uudha. Daa'ima lama jirti. Lameenuu daabboo harkaa qabdi. Tokko daabboo sana nyaattu lafa keessee boossi osoo garaan beela'u. Inni tokko garuu daabbochatti kenname sana nyaataa hin boo'a. Garaan isaa sun garuu iyya dhiisee jira because beeluu isaa sana of tasgabbeessaa jira jechuudha. Siigalaa jira miti. Ati daa'ima gowwaa daabboo harkatti baatee boo'u hin ta'in obboleessa kiyya. Oromoo yeroo ammaa rakkoon si waa'ee gumaa ati jettu waa'ee si komandoo ati jettu osoo hin taane akka walootti rakkoo hawaasa irra jiru. 879 KIQFD. Hello. Live jira live. Dhaggeeffadhu. Daa'ima daabboo harkatti baatee ati ammarratti gaafiin Oromoo guumaa deerai uummanni achi keessa jiru waa'ee guumaatiif waa'ee hayyoota achi keessa dhufanitti osoo san yaachifne osoo san boojjifne siigalaa jira miti nama nu barreessu dhabe jedhee osoo ni siigalaa jira miti kaleessa jecha tokko si kaleessa moodeen dabana wayiitti ijoollee sitti dubbataa turan obboleessa keenya naa bareecha jechuudha naa bareechaa fi seenaa barreessuu nama danda'u yoo osoo gad dhuftee ani si jalaa dubbachuu dide jimma mul'ichi gootee warra site you have a right. Eenyunis jala dubbachuu hin danda'u because waan walooti rakkoo waloo hayyoota akkuma san seenaa guuma keessattis geeraa keessattis limmuu keessattis uumamee jedhe akka hayyoonni barreessanuuf ijoollee naannoo Jimmaa yeroo yaada kenneef na cinaa dhaabbachuu didan jettee yoo walitti qabdee mul'ichi gootee mataan gaggaruu garagalchitee nu arrabsite kabaja guddaadhaan sitti hin dheekkamnu sirrii jirta siin jenna siigalaa jira miti. Yookaan immoo atiin kun jechuudha biyya Suudii keessa jirta. Biyya Suudii keessaa xiyyaarri sa'aatii 4 qofa Itoophiyaa kan fidu. Achii dhuftee jechuudha waa'ee amma naannoo dubbattuu kana dhuftee gootota amma maqaa waamtu kana hayyoota naannoo san keessa jiran wajjiniin qorattee bifa barreeffamaatiin bifa qabatama ta'een taanjabiliidhaan akka dhalootaaf darbuuf waa'ee siidaas haa ta'u waa'ee kitaabaas haa ta'u waa'ee dookimentariidhaan akka qophaa'uu fi isa humni kee danda'e humna keetiin gochaa isa maallaqa hawaasa irraa barbaachisu uummataan na cinaa dhaabbadhaa jechaa gochi